Maaloo please doctor harma jalana dhukkuba maal naaf wayya adaraa jecha obboleettiin keenya dhibee addunyaa irratti waggaatti dubartoota miiliyoona tokkotti kan siqan kan gaaga'u jechuudha. Akkasuma waggaatti illee lubbuu miiliyoonota kan galaafatu dhibee kanadha jechuudha. Innis dhibee maali? Dhibee keessumaanii dubartoota irratti hammaatan dhiira irratti caalatti kan dubartoota irratti hammaatan. Dhibee kana akkamitti manuma keenya teenye osoo dhibeen kun nutti nammaanne ofirraa salphisuu dandeenya? Yoo maal ta'e ammoo dhibee kana mana yaalaa deemnee fala argachuu dandeenya. Akkuma beekamu dhibeen kun dawaa hin qabu. Dawaa hin qabu yeroo inni isiniin jedhu yoo jalqaba irratti hin yaalamne sitti jabaate taanaan osoo ati quba hin qabne qaama keetiin seenee hidda qaama keetiin wal fudhate taanaan dhiiga qaama kee keessaatiin wal makate taanaan dhibee kana hambisuun ni ulfaata. Takkiin fooyyessu takkiin ammoo dafee akka inni lubbuun baasne tursiisuun utuma danda'amu garuu haa ta'uti dhibbarraa dhibbatti irraa fayyuun hin danda'amu yoo maal ta'e malee yoo osoo wanni sun sitti jabaatee qaama dhiiga keetiin waliin makanne iyyaalamin jechuudha. Maarree ati obboleettii kiyya kan na laalaa jirtu jechuudha. Namoonni biroollee kun si laallatti maaliif dhibee akkasii wantoota nama siif himuu deemu kana yoo ofirratti argite hatattamaan mana yaalaa deemte yaalli siif taasifamuu qabaa jechuudha. Kun dhaamsa obbolummaa akkasuma dhaamsa ogeessa fayyaa ana biraa kan isinii ergamudha jechuudha. Maarree dhibeechi maali? Dhibee kaanserii armaati. Dhibeen kaanserii armaa akkamitti nama qabata? Duraan kaanseriin maali? Akkamitti uumamuu danda'a? Maaltu kaanserii jedhamee ilaalama kan jedhu dubbadheetiin ture. Har'a garuu akkamitti daftee ilaalamuu dandeessa kan jedhudha. Armi kan kee yoo kasi dhukkubee kasi daalachaa'u yoo ta'e bifa biroorraa gara bifa birootti fakkeenyaaf noormaalarraa gara bifa daalachaa bakka sanaan beekamti yoo argate yoo takkiin beekame garaagarummaan qaama kee keessatti argamu qixxa arma kee sanaa yoo jiraate yoo si daalachaa'e yoo akkasii ta'uu ta'e kan si dhukkubu ta'e yoo keessaa si nyaate malkii jijjiirate jechuudha. Wanni isin galu qabu malkii jijjiirate. Massaawotii dura dhaabbattanii uffata keessan ofirraa baastanii takkiin kophaa keessan kilaasii keessan galtanii jechuudha. Uffata keessan eega ofirraa baastanii booda kilaasii keessan galtanii of ilaaltu arma keessan. Armi keessan bifa biroorraa yoo qayyarame bakka sanaan daalachaa'uudhaan dhukkubbiin sitti dhaga'amu yoo ta'e hatattamaan gara mana yaalaa deemtee ilaalamuudha qabda. Wanni sun kaanserii waan ta'eef isiniif wanti adda baasuu barbaadu armi dhukkubuuf kaanserii qofadha jechuudha miti. Garuu wantoota nama siif hime bifa daalachaa'u bifa keessaa nyaachuunii fi bakka sanatti milikkinni argamu qaama biroorraa adda ta'e jechuudha. Kana kan isiniif himu. Garuu ati dagattee eega qaama kee keessa wal seenee mana yaalaa deemuu keessa hin fayyadu. Ar'umaarraa of ilaali deemii yaalami. Garuu dhibee kan kee kaanserii jechaan jiru milikkita amma ansi himu yoo qabaate galatoomaa ulfaadhaa.